Dubaayin dhufuun hin dhaabbate. Dubaayin dhufuun hin dhaabbanne. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni gaaffii kana keessaan na gaafattan kan ganaa na gaafachuuf jirtan asirraa dhaggeeffadhaa dhuftanii keessaan nan gaafatina. Sagalee daqiiqaa meeqanatti qabdanii hin dhaggeeffadhan immoo isin ajaa'ibu. Daqiiqaa tokkorra sagalee nama kamiyyuu darbee jennaan jechuudha. Dubaayin dhufuun hin dhaabbate hin dhaabbanne. Akkaataa itti namoonni biyya kana keessa jiran namoota fidaa turantu dhaabbate. Malee Dubaayin dhufuutu dhaabbate miti. Dubaayin dhufuun hin dhaabbanne. Warroonni Dubaayin dhufuun hin dhaabbate. Yaa Waaqayyo galanni si haa ga'u jettanii dogongora. Informationii akka kanaa amma gaafa mootummaan biyya kanaa yookaan mootummaan Itoophiyaa waan kana irratti ibsa kennu irratti biyya namaa irrattis ibsan kenninaa biyya ofii irrattis ibsan laatinaa waan Itoophiyaanis hin jenne waan Imaaraatiinis hin jenne hin jedhinaa. You have evidence qabdu. Evidence immigration in Ethiopia maxxanse jira. Evidence mootummaan biyya kanaa maxxanse jira. Wanta hin beekne tokko miidiyaan harka keenya keessa jira jettanii gadi hin gadhiisina. Itti gaafatamummaan responsibilitiin isinitti dhufuu danda'a. Addunyaan ganda tokkodha yeroo ammaa. Social media jechuun addunyaa guutuu jechuudha. Waanuma agartan social media irratti baatanii hin haasa'inaa. Akkaataan isin itti nama fiddan warroonni biyya kana nama fiddan akkaataan sun dhaabbateera. Akkaataan sun 100% ol hin danda'amu. Never ever haala amma jiruun condition amma jiruun akkaataa isin itti nama fiddan sun hin danda'amu. Bifa heeraa fi seeraan guutame. Bifa sanaan namni gara Dubaayii dhufuu hin danda'a. Warroonni biyya kana nama fidan sun heeraaf seera sana nama biyyaa fidan biyya keessaa akka inni guutu hin godhu isa jedhu rabbuma sanatti beeka. Maaliif jedha? Inaan arga yeroo hedduu isinillee nagartu yeroo hedduu namoonni biyyaatii ituusaan gara kanan dhufiin maaliif warri biyya kana teessanii biyya raati nama fiddan ituusaan biyya kana hin dhufiin maaliif teestiin gootan waa'ee fayyaa isaanii? Maaliif dhiiga kee dhaqii qorachiisin jettan? Maaliif cheestii kee x-rayin yookaan raadiyooloojiin tiin dhaqiitii ilaalami jettanii meedikaala akka inni galumaaf hin gootan? Waraqaa meedikaalaa sanatu isin barbaachisatu hin taane namni kun biyya kana dhufee yoo meedikaala kana kufe qarshii isin ittiin fiddan sana guutuuti bada. Guutuuti faayidaatiin ala ta'a. Namni kun birrii 300 yookaan 400 baasee dhufe yookaan sanaa ol baasee dhufe waan kana hunda kasaaraa keessa nama galcha. Maalti meedikaala hangaliin gara kana dhufuunsa dura tu paaspoortii sergin jedhi itu suuraa sergin jedhi meedikaala tokko dalagaa tatti dhuftee dalagdu konistiraakshiniidha hojii ijaarsaa yookaan dhagaa baattaa jedha. Dhagaan baatamu garuu hin jiru. Ho'a isaatii akka dhagaa sana ulfaata malee wantoonni hundi waanuma humna namaatiinidha. Maashinoota humna namaa kana wanni godhantu jirayyuuti. Maashinootatti fayyadama. Wanti humnaan waa hojjetan biyya keenya sana. Bakka humnaa sana rabbiin immoo qilleensa biyya keenyaa sana buuse. Qilleensi biyya keenyaaf qilleensi biyya kanaa tokko miti. Qilleensuma biyya kanaatti baruunu yeroo nama gaafata. Dhuguma dubbachuuf. Tokkoffaa dhugaa namatti maan turreessin. Tokko. Lammata faayidaa keessan malee
amma tu namni dhufe keessaan dhufe ani Dubaay dhufuun barbaadaati akkamidha na fidda akkasidha siin fida malee rakkoo maal qabalaa kana durayyuu nama meeqan fide rakkoo harka koo keessa mini anatti si fida dafi paaspoortii ergi birrii akkaawuntii kan irratti galchi arge laqammat inni ta'ina arge laqammat sinigala arge laqammat lat gootanii taa'u qofa miti sinigala kanaafu karaa seera qabeessaan imaammata immigireeshiniin baase karaa inni kaa'e sanaan dhufuun hin danda'ama imaammata immigireeshiniin Itoophiyaa kaa'een dhufuun hin danda'amu warri cuufameera jettan hin cufamne mootummaan biyya kanaa beeksisa hin maxxansine mootummaan Itoophiyaa waan maxxansin qabu kun kijiba sinaasotanidha Dubaay cufame moo hin cufamne ijoolleen cufame jettanis warri hin cufamne jettanis Dubaay hin cufamne sobaa jechaa jiran hashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoon yaa baay'atu akkam jirtu ana boloottiin keessa nagaa gootuun qabaa galata waaqayyoo siinlee baga nagaa taatan baga jiraatan siin jecha egaa hordoftoota kiyya warroon immoo chaanala kiyya faaraa taatanii sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warra artis galata wal faadhaa egaa akkuma jalqaba viidiyoo dhageessanitti ijoolleen Saawudii Dubaay cufamee jira congratulations baga gammadde warri jettanii hin cufamne jedhamee jira hin cufamne sababni isaas karaa seeratirraa akka dhufanii malee akka dallaalaa bunaa karaa inni osoo hin ta'in karaa immigireeshiniitiin akka dhufanii sababa sanirraan akka karaa kanaan akka dhufan mootummaan baase malee kun hafee jira akka guraan dallaalli 4,400 sirraa guurratee deemu osoo hin taane karaa immigireeshiniitiin dhufamaa jedhamee jira soba kijiba jechaa jiru jechuudha ijoolleen keessattuu sowannaa jirtan hin beektanii ijoolleen Dubaay jirtanii jechuudha kanaaf Dubaay hin cufamne jechuudha walumaa galatti dhufuu hin danda'amu kanaaf ijoolleen immoo karaa dhuftanii karaa dallaalaa yookiin immoo ijoollee nama fide osoo hin taane karaa seera qabeessatiin deemuun hin danda'amaa jedhee jira obboleessi keenya kun inni maaliif inni poorfonshiinii sirriitti qabaa achi nama achi keessa hojjetu nama Dubaay keessa hojjetu waan ta'eef poorfonshiinii baay'ee qaba jechuudha kanaaf ijoolleen shawadamtanii karaa dallaalatti irraan birrii nyaatamtan dhaabatii karaa seeratiin karaa immigireeshiniitiin guutatii seera yoo deemtanii akka kanatti birriillee hin qisaasachitanii akka kanatti birriillee hin nyaatamtanii jechuudha hojiin keessas dalagaan keessas argame dalagaan keessas hin galfama jechuudha garuu gaafa immoo ati isin akkanuma zalaaqii karaa dallaalatti deemtan akkuma amma rakkachaa jirtan kanatti rakkattanii jechuudha ni galee kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa isin jedha hin sobdanii hin nyaataminaa akkasuma immoo ijoolleen lakki sobamaa cufamee deemsi hin jiru akkas jettanii of rabbashtanii deemuun hin danda'ama garuu gara seeratiin gara imbaasitiin jechuudha karaa imbaasitiin karaa seera immigireeshinii dhaxxanii foormii isaa hunda isaa guutanii karaa sanirraanii jechuudha kanaaf immoo wannaa tafee jechuudha karaan dallaalaa hafee jira jechuudha sinii galtee karaan dallaalaa hafee jira dallaalli kasaartee jirti jechuudha walumaa galatti naa keessin jedha hordoftoota kiyyaa haroon immoo akkasuma chaanala kiyya faaraa taata sabskraayibii gochuun maamila keenya ta'a warra artis galata wal faadhaa isin jedha hanga viidiyoo biraatti itti deebi'utti immoo viidiyoo kanaan turtii gaarii akkasuma yaada fi qeeqoo qabaattan immoo komeenta itti barreessuu hin dagatinaa isin jedha isin jaalladha isin kabajaa baay baay hanga viidiyoo biraatti itti deebi'utti.